Garushi magala jimmaa ijole magala jimmaa inno natti aaraniiru yoon balleesse baay'ee anaan na beektu ani tridantii Oromooti ani tridantii Ambootiin jenne tridantii Shawaatiin jenne tridantii Intiniitiin jenne ani tridantii Oromootiin jedhe kuni jechuun maal jechuudha seetan ani kan Oromooti jechuudha shi ani kan Oromooti jechuun ani gandan qabu kanaan dura yeroo baay'ee dubbadha baay'ee yeroo baay'ee kan na aarsu ani ugaa rabbi aastaayil Oromoon yeroo wala rabsu miti nama bira afaan yeroo loluu natti hin tolu ugaa dubachuf ani ganda tokko arrabsu miti even ani bar warra sodda arrabse hin beektu na argitu mi mal ani Oromoof miti halagaa fillee jibban qabu jechuudha shi na ijoolleen tokko beeka ajanda uumuudhaaf nama misnaareet gootu nama faana waan dubbadhe hammeenyaan ummanni akka fudhatuuf waan hama dhisa maal nuuf godha baay'ee ani na dhiba gaafi ugaa rabbi jaalal yoomi waan hama akkasitti walitti yaadaa olla wal jaalachuuf saatiin hammam ga'e ashi ani kanan jedhe kanan dubbadhe maalan jedhe seetanii jechaanan isinitti hima Xilaahuun Gasasan Jimmaa konsertiif deeme mana bashannanaatti mucaa wayii argateetu jaalalli isa qabee achumaan hafe achiin booda abbaa manaan ishee dhufeet isaa re'ee badeet Finfinnee dhufee jaalala isheetiin kufee kun kanan dubbadhe miti kun amma akkamitti ishee dubartoota Jimmaa akkamitti xiqqeessa kun bareedina isaanii baqa jaalalaan nama gatuu isaanii ibsa bar otoo kun bar Rachun jiddu ti uumame dogoggora keenya kana karaa qaroomina qabuuni maammartu balleesse moo Rachuutu balleesse kan jedhamu ilaalanii ka'anii murteessuu caalatti inni Jimma ta'ee jedhe Aljaziiraa faana goree inni Shawaa ta'e Rachuu faana gora ta'ee jennaan yoomiyyuu taanaan jechuudha lolli kun miidiyaa kanarra dhaabbachuu danda'u namoonnis kabajaaf tokkummaa Oromoon jettu kana miidiyaa kanarratti dhaabaa deemu dhiifama godhaati miidiyaa kanatti keessatanii ilaalina dhiibbaan miidiyaan kun qabdu waa guddaadha yaa jara keenya yoo waan gaarii hojjenne waan gaarii hojjechuu dandeenya yoo waan badaadhaan immoo wal cabsina ta'ee jedhe eessayyuu bahuu hin dandeenyu rakkoo miidiyaa irratti uumnu lafarratti hawaasa keenya irratti rakkoo qaqqabsiisuu akka danda'u isaa hubadhu hanga dandeenyeen dogoggora kaleessa raawwanne har'arra deebinee raawwachuu dhiisuudhaaf qofaa qopheessinu hundumti keenya iyyuu jechuudha isiniif galee kanaaf miidiyaa irratti namni tokko yoo ka'e nama tokko waa balleessee jedhe badii nama sanaatiin jaj godhaa malee kutaa yookaan ganda nama sanaa meenshin hin godhina yookaan maqaan dhahina nurra darbee sadarkaa abbootii hayyoota keenya mataan gaggaragalchuu waa hedduu argaa turre jechuudha ji'ootuma muraasa dura jechuudha hundi keessanuu waan miidiyaa irratti argaa turtan jechuudha wantoonni akkasii kun immoo yeroo deddeebi'aa dhufan namoonni araada godhatu jaarsii areera bare amma gaggaba jedhanii amala godhatee irra taanaan namni yeroodhuma hunda tooppikii uume bakka sensitiif taate bakka namoota miira keessa galchuu danda'u keessattuu waan akka gandaa kana jechuudha hayyoota gandaa kana waan akkasii sana tuqee attenshinii namoota harkifachuuf gad ba'a jechuudha muudii keessaniin qottaa fakkeenyaaf amma Rachuu wanti nuti toluu fi TikTok yeroo dhufu moodii isaatiin dhufe jechuudha style isaatiin dhufe jechuudha namoonni itti bashannanu itti gammadu namoota waliin entertain ta'a miidiyaa karra ta'a jechuudha isiniif galee kutaa nama tokko ganda nama tokko dhimma nama tokko hin dhufu akkam beekutti jechuudha yeroon kana jedhu safaarsuudhaaf yookaan dhimma biraatiif miti kreditii namoo yookaan realitii lafa jirtu waliif kennaa deemuun gaariidha waan ta'eedhaaf jechuudha fakkeenyaaf guyyaa irratti namoonni yeroo kallattiin taa'anii hubatanii waa'ee kee dubbachaa turan lakki namni kun nama waan akkasii godhu miti tarii kallattii isin hubatantu dogoggora ta'uu danda'a qulqulleeffannee kaane waan kana fuulduruma keessanitti deebisiniif deebisa jenne atillee dhageesse kallattiin nuti asirratti waan kana nuuf dubbatte galatoom isin jechuun barbaada tridentii Oromoo taphni isii kun xumuramtee yommuu jettu indiddiin keessuun fiqirii keetiin laqqabamtee irratti fakkaata garuu namni wayyoo dhaga'ee dhimmu fatu maakiin akkan dhageenye ani timan jira ani indiddi kanatti maalan jedhee indii taatus maakii koncaaltuun jedheen indii taatus maakii koncaaltuun jedheen Sangaru kan jedhu Rachuu afaan indii kana jechuudha nuti warri biyya baay'inaan indoonni jiraatu warri akka Dubaayii kana Saawudii kana jiraachaa turan iyyuu jechuudha hin beekanu afaan indii kana urduu kana jechuudha akkamitti barachuu dandeesse ani bar ijoollummaa kootti amboo mana viidiyoon qaba ture isan toroggomaa oola ture okay filmi translate dhaan kan dhufu jechuudha
Filmee taa'een toroggoman ture indoon kanaan dura afaan Oromootiin nan toroggoma jedhee nan jalqabe achiin booda utuban toroggomu afaan Oromootiin nan toroggoma akaakayyuu jarri dhufteen baqana beekuma baakee sodaat shimala fidirree buna sobatti fakkaate ijoollee keenya biyya hindi shimalli jiraan naati raachuun sobda biyya hindi shimalli jiraan naati raachuun sobda achi namichi shukutii baase. Ani mo akka aadaa keenyaaf ta'utti godhee shimala godhee shukuticha. Garuu isaan saaskii isaanitti fakkaate kanumaan an dhiisu. Afaan Oromootiin toroggomu. Garuu waan baay'ee dhugaa osoo biyyuma hindii kana biyyuma Dubaayii kanatti jechuudha osoo deemtee jette carraa hojii baay'ee argattati jechuudha. Keessattuu namoonni afaan urduu danda'anu jechuudha. Addunyaa irratti amma afaan sun jechuudha afaan guddaa I think hojiidhaaf jechuudha afaan Ingiliffaatiif Arabiffatti aanee keessattuu biyyoota Eeshiyaa kana keessatti jechuudha hedduun isaanii hin beeku amma afaan urduu kana Neepaaliin hin beeku Banglaadeshiin hin beeku Paakistaaniin hin beeku Indiyaan jalqabumayyuu hundi isaanii sablamoonni isaanii garaagara ta'anullee jechuudha saba baay'ee qabaatanullee hin beeku biyyoota Eeshiyaa kana baay'ee wajjin kominikeet gochuu dandeessaa waan gaariidha kun dhugaa dubbachuu fi akkasiin jedha raachuu koo garmaamu tola jettati garmaamu tola akkasii jira ati nama guddaa. Thank you bro. Ulfaatu raachuu koo akkasii jechuun barbaada kanuma obboleewwan keenya hundi keessanuu dhageessanii jirtu sammuu keessan refresh godhaatii adeemsa gara fuulduraatti akkasiin jedha raachuu halkan gaarii siif haa ta'u. Ayye maamii garmaamu tola. Maalan godhee seetanii yeroon Dubaay dhumeetti isinitti mirame yeroon Dubaay tureetti yeroon Dubaay tureetti chiikoonni Filiippiinsii baay'ee na rakkisaa turan isinitti mirame ani immoo nutinidha sireesiin gaccaan dhaga'u akkasuma maalata dhufan akkuma nama baajaajii qabuun of dhidhiibaa deemannaa hoteelaanii qabadhe. मुझको ही इंतजार करते हो क्या है I have wife Shivani क्या करूं You have wife but she's not interested. Don't say like that. Even don't call her name. She's animal and what does it I ever phone. What language you speak? AKR, I speak English. I speak. I ever phone at a kumalang goda. Sabar kari. रुको जरा सबर करो. Shivani, I will punish you. If I win, you will get punished. You can't punish me, love. You can't. क्या चाहिए राजू तुम्हें क्या चाहिए तुम गिरगिरी करते हो तुमने वो माँ की करती है गिरी 24 Don't call her name Shivani, she's angry with you when you call her name माँ की माँ की zero Shivani is the queen. And you will write here Maki is the queen. Inshallah, in your dreams. Guys, मुझ के संदर्भ डालता कोटा. यार ये oil कहाँ से आया? मैंने तो लगाया भी नहीं. आई इंटरनेट ना खबरजे दुफ्ते तो वर्षे में ना कभी हम ना खबरजे रो भाई इंटरनेट फुड़ा के डिक्लाइन को डेगरो. Guys, double tap. Everyone double tap. ये स्टेट यर की थी ना शेमी ना कभी. Wait and watch. Wait, रुक जाओ. सबर करो. रुको जरा. We both are same, no? We both are same, actually. तुम दुबई में रहते हो क्या? क्या?
OMG, she shared my life. Maratu dabar phone ada. Guys, don't tap. Venom, welcome. Guys, double. Yalla, double. Cute boy, welcome. Maratu da phone ada. Don't talk rubbish in your language, huh? And don't cheat me. I won't talk rubbish. Bekti phone ada gukun mortu. और ये cheat कर रहा है guys मेरे ऊपर cheat कर रहा है उस मार्क ना नाम bekti phone ada ko. Listen, don't cheat me, okay? ला तो कुफा को गलत. Guys, flowery kudan. Thank you so Guys, much. flowery आपको. Guys 40. Guys 40. Guys 4 red hearts मारो. Thank you so much. Put the rose. Guys, double tap. Everyone Guys, double it's tap. double. Everyone. It's double, guys. Guys, double tap. Everyone. यार For the guys, बहुत लोग हैं guys के पास बहुत लोग हैं बहुत सारे लोग हैं उसके पास guys, double it kind of a yedam. ऐसे बहुत हरामी आदमी है अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पे लाइन मारेगा देखो Darab sarti or afanshiti. Maki's girlfriend of Rachu. Baba, no more girlfriend. Khalas, divorce. Garma mutol. Miyako. Guys, let's hit 2K. Shivani, don't make girgir. I have girlfriend. I told you that many times. She's She not will upset- your girlfriend. She's not even interested in you. She will she will upset. Don't upset her. I don't care. Who's that girl? Shivani is the queen. In your country, but in this house, she's the only queen. Don't make girgir. Guys, double tap. Everyone double tap. Beti ko kashti. Ishini dubbis. Guys, double tap. Everyone double tap. Shivani, are you Muslim? No. तुम मुसलमान हो क्या? नहीं. तुम क्या हो? उर्दू हो? उर्दू? हिंदी? हिंदू? हिंदू? क्या है तेरा? Where is your? कहाँ है तेरा? चुप करो. सरदार. तुम शादीशुदा हो ना? तुम्हारे साथ. It's not मेरे साथ नहीं. Rachu, I'm so hungry, yaar. Eat करो. Guys, double tap, guduma. Maki's mine. One guy.